صوب بالله بقى. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا قروة نانو برزالة ركو برزالة جرة نانو سنة كيستي بقر فنيجو إجول همانم نقابته نمني هم ماك قباب نقابو كارم ديرا في دي ميرا أفسيتي أشي مان كرارا ديبيا ديرا كله سرا كوكي تيجتة بكا كان سنتي تيجيو بكا كان ديرا كله سرا كوكي تيجتة أما ترى ركو أمتا كان ركو هواسا كان تيجتة بكا كان سنتي تيجيو بكا سينك أبيتي لنانو نتيجو bakka seena qabeettidha himma gaggabaabduu yaadiin himma gurguddaa si yaachisuun dirqama keenya ta'a jechuudha eega bakka kana jiraanne himma gurguddaa isa kaan yeroo biraatti deebinee ajandaa godhannee miidiyaa gurguddaatti ol baanee haasaadhinnu amma waan dhufneef wanni gabaabaan maaliini naannoon kuni gammoojjiidha waan ajaa'ibaa tokko asitti agarre wanni nuti agarre maaliini namni naannoo gammoojjii kana bu'ee bakka rakkoo barzaalaa kana dhufe waan ajaa'ibaa arguun nabu inninis maaliini boolla seenteeti boolla keessa ganama seentee hallayyaa keessa sa'aatii tokko haroo keessa deemtee bishaan dhugamu bishaan qaamatti bishaan namni qoonqoodhaafoo dhugu dhayxee waraabbattee achi as deebite way yaa nama ilmaan hin qabne yaa dhukkubsataa takkaa'uu yaa nama humna hin qabne yaa nama isa ergatu hin qabne akka ati jiraatu isuma beeka jechuudha kanaaf mee ajandaan nuti dhufnee fi guddaanii isa ammatti jiru kana miti qoonqoo isiniif hin eegalu miti maal jennaan egereefoo maal hojjennaaf laata hawaasa keenya kanaaf gara fuulduraatti maal yaannaaf laata isa jedhu mee Sufiyaan gabaabaatti ergaa jirtu hawaasaaf lafa keenya waan qabnu qabna yaada lafaa qabnu qabna mee baga dhufnee agarreeyyuu keessa akkuma naannoo beeltuu ajandaa qabnu akkuma naannoo gujiidha gujii gammoojjii gujii keessa sagantaa qabnu waan itti deemnee tarkaanfii isteeppii irra jirru qabnaati isteeppii irra jirru sababa ta'uudhaani dhimma naannoo kanaa ilaalchisee namni gaa siigalee bakkuma akkuma cabseetti nama okkolcha akkuma cabseetti nama okkolcha mee hamma sadarkaa bishaan gurguddaa ga'amuttuyyuu mee jalqabama hojii waan harkaa qabnu sagantaa isiniif haa ibsu inshallah. Ayya bismillahir rahmanir rahim. Awwalan qaama mootummaa ammas jiru. Bakka dhufne irraa hanga ammaatti nu wajjin jiru. Kan ganamarraa haga galgalaatti nu bira dhaabbate hawaasa keenya bira dhaabbate. Bulchiinsa aanaa kanaa ka godinaa hawaasa bal'aa wajjin akkatti walii galanii ofii rakkoo isaaniitiif konkolaataa ofii oofanii ifaajee gurguddoo hawaasni keessa jiru kana hunda isaa rakkoo hawaasaa hin baana jedhanii wajjin deemuu isaaniitiifi naannoo garigarii irraa adda waan argine waan ta'eef ulfaataa galatoomuu lammaffaa naannoo deemne keessaa naannoo lammaffaa irratti argine asiin dura rakkoon kun rakkoo namtolcheetu jira rakkoo uumamaatu jira iddoo rakkoo namtolchee jiru sanittis qaamuma akkanaa kan laalaa hawaasaa qabu kan dhimma hawaasaatiin rakkate kan immoo dursa bu'ee bakka san dhaqee waa hunda sirreessee hawaasa san wajjin jiru argine inni kun lammaffaadha. Kanaafuu ulfaadha jechuun barbaanna. Isa lammaffaa rakkoon kun rakkoo yeroo gabaabaati. Kan amma dhufneef hongeedha. Hongeen immoo waan uumamaati. Kuni bifa lamaan ilaaja argata. Tokkoffaa rabbitti deebi'uudhaani. Lammaffaa immoo wal gargaaruudhaan keessaa baana. Inni sadaffaan sababa rakkoo kanaatiin immoo waan arganne qabna. Tokko hawaasa keenyaan wal argaa jirra. Rakkoo isaa laalaa isaa wal dhageeffachaa jirra. Inni lammaffaan nyaachisuu fi nyaachuu qofa osoo hin ta'in rakkoo furmaata waaraa isa barbaachisus argaa jirra. Iddoo kana keessatti har'a hongeetti bu'ee dhufne hongee kanaan alatti immoo hongee uumamaatu jira jecha erga bishaan hin jiraatin reefu ustaaz raayyaa kaasanii jira namni dhukkubsataa namni rakkataa namni umriin isaa deeme namni ilmaan hin qabne ganama sa'a tokko seenee sa'a 8tti 10tti deebi'a bishaan waraabbattee hoguu jedhanii kuni akkamitti akka hisaaba godhamu isiniif dhiifna. Kanaafi dhufaatii har'a dhufne kana keessatti hawaasni gargaaruuf dhufne iddoo san jira iddoo gargaarsaa jira immoo hawaasa dhiifnee as jirra waan inni keessaa bahe mana isaa naannoon isaa maal fakkaata haalli isaa maal fakkaata kan jedhu ilaalaa jirra asirra dhaabbannee iddoon kun bishaan akka barbaadu dhibbarraa dhibbatti itti amanna jechuudha. Bishaan kun immoo rabbiin uumamaan lafa jalaa qaba. Waan namni hojjetee baasuu danda'u. Kaayyoo keenya isa manaa baaneef saniin bakki haqa godhachuu danda'u.
bakki dhugatti isa barbaachisu akkuma naannoo Sawweenaa, Daawwee Qaachan, Laga Hidhaa, bishaan biyya Itoophiyaa jedhamtu tana keessatti bakki irra fagoon Oromiyaa keessatti Harargeedha. Harargeedha. Harargee keessatti meetira 600 irratti argama. Irraa guddaadha jecha. Irra fagoon 600, 600 immoo Harar irra jira. Naannoon biraa fakkeenyaaf Baalee gammoojjii jedhame irratti 350 irraa haga 400. Akkan. Rakkoon bishaanii Harar irratti argama. Kanaaf rakkoo bishaanii kana furuudhaaf furmaata waaraa waan barbaachisuu fi kaayyoo qabna, karoora qabna. Karoora san keessaa iddoon kun haqa godhata jechaadha. Bishaan baasuun haqa godhata Rabbi haa jedhu inshaallah. Kanaaf sagantaa itti aanutti gaafa deebinu iddoo kanarraa bishaan baasuudhaaf deebina biiznillaahi kariim. Allahu akbar. Allahu akbar. Malee as deebinee midhaan qabanneen dhufna. Ammas rakkoo hawaasa keenyaa qoonqoo harkaa qabduttu sagantaa irra jirru nu dhaabsisee as dhufe malee sagantaa nama gargaaruu, nyaata gargaaruu, waan adda addaa gargaaruu sagantaa hin qabnu. Laakiin rakkoon jidduudhaan dhufte akka san dhaabnee kanatti as deebinu. Kan Baales, kan Booranaas, kan Gujiis, kan Wallaggaas, kan Walloos rakkooleen amma argaman kun lubbuu jiru irratti bishaan baasuu dandeenya waan ta'eef furmaata lubbuudhaa kenninee itti deebina jenneeti malee kaayyoon keenya yeroo gabaabaa keessatti maashinicha keenya qabannee iddoo kanatti argamnee badee kanarraa hawaasa kana gammachiisnu. Allahu akbar. Kanaaf hundi keessanuu du'aa akka nu gootan, yaadaan akka nu wajjin jiraattan, humnaan akka nu wajjin jiraattan, dhaamsa kana akka dabarsitan yeroo gabaabaa keessatti gaafa asii walitti deebinu maashina dhaabnee bishaan samii keessa ol faca'u arguudhaaf inshaallah. Yeroo hedduu lafti tun amma deemnee waggaa dhufnu fagoo jennee ilaalu jirra. Erga ganamarraa deemaatuma jira nama gargarii kiiloomeetira 100 jennee sa'a takka sa'a 2 jennee eega ganama bariisaa kaafne oofaa jirra karaa kanarraa nama hedduu biyya hin beekne akka xiyyaa jechuudha. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf lafa rabbii uume kanarratti bakki fagoo jedhan hin jirtu. Yoo bishaan jiraate, yoo neetworkiin jiraate, yoo manni fayyaa jiraate, yoo manni barnootaa jiraate, yoo bakkitti midhaan daakkatan jiraate, yoo wanni jireenyaa nama barbaachisu jiraate eessarraa fagoo bakki hundinuu samiin walqixa samiidhatti walqixa rabbi biratti walqixa. Amma rakkoon biyya teenyaa waggaa laallee agarru keessaa bara namni amma neetworkii waggaa jennu bishaanii dura moo neetworkii dura? Bishaan. Waan wal dura waan oolawiyyaata qabu jira waan dura ta'uu qabu. Fakkeenyaaf biyya teenya tana keessatti addunyaa tanarratti amma Afrikaa tana keessa waggaa odeeffannu waa warra biyyaa qofaa miti addunyaarra namni itti hirmaatee bishaan faa namni ni matu bakka hunda haga mana namaa jala bishaan baasanitti nu amma warri magaalaa jirru yeroo jireenya asii kana dhufnee agarru namni bakka rafu jalatti siree irratti bishaan baafachuu malee boombaa banachuu malee nafan mana kana keessa achi deemtu boomba ban achirraa boomba ban fooqii takka keessa bakki boombaan hin jirre kifiliin boombaan keessa hin jirre hin jiru. Rabbiin akka fedhe qaba achi keessatti asitti immoo manni goda keessa nama osoo bishaan sanii waraabbadha lubbuu dhabuufaa jira. Namni biyya tana jiraatu ni beeka. Amma biyya tana oowwa aduudhaa dhabaminsa roobaa kanaa wajji oguu waliin laalle mayra kana namni laale mayri kun akkamitti karoomni hin jirre mayree jennee gaafanne namni takka asin dhufin hin beeku maqaa isaa muka kana namni naannoo kana dhalate ni beeka. Dhaallaa jaaniini amas 8 karaa takka bishaan roobee fi amas 8 jiraata bishaan kun. Amas 8 booda kun jalaa goggogee mukni kun jechuudha kun goggogeeti qaraa ta'ee kun amma halaal ka goggogee laata akkanatti kuno amata torboggaa ta'e akkana goggogee 8ffaa keessatti kun akka mayraa amma amata san keessa jirra hoggaa akka laalan kaameeraa irratti magariisa fakkaata muka kanaa jira malee muka kun haadhoo muka sanitti ciqaba waan inni fakkaatu goggogaa watakka baalaa fi mukni illee ka goggogee jechuudha. Kanaaf waan rabbi nu dandeessise gama tokko waan nuti dalagee jechuudha. Gama tokko namni kana laale wooma roobni halkanii guyyaa roobu jiru fakkaata namni waan kan muka kana laale namni naannoo kana dhalate immoo seenaa muka kanaa ni beeka waan zamana kanaati jechuun ni dandeema kun seerri isaa jechuudha. Kanaaf wanni jennu nu hanga rabbi addunyaa tanaan nu jiraachise niyyaan teenya dheertuudha waan biraa yoo dadhabne hawaasa keenya kanaaf yoo karaa baasuu dadhabne bishaan baafnaaf yoo mootummaan karaa baase nuti bishaan baaf yoo mootummaan tirka hidheef nuti waan biraa goon waan wal gargaarree biyya tana keessatti jijjiirama fiduudhaaf namni yoo waliin dhufee waliin marihatee waliin tokkummaan deeme wanni ilmi namaa godhuu hin dandeenye hin jiru inshaallah lafa tana waggaa agarru bakka bishaan itti bahuu qabu hawaasa keenyaaf jennee heddummina nama asirra jiraatutti waggaa laallee
أكمل هدو إذا نقارم ولا تايجون ركو برزالا خنفات إذا إنه ما ركو بيجدر مكان سيدا ركو جو الفكادا وركو مسني وجيت لالي نول كوبا كباچو دبو في نو إسان كوبا كباچو دبو في نمني أدادا كوبا كباچو دبو رمله لفبلو تنرت ربي نسان أمه لفبلو تنرت ركنينجو هاقوما إجيت يلالته إجماعات دتبير رادي بيعمله لفتوتهم تنمومات هنادي خنافو إن شاء الله يربي فده يرو جباب دو خيست ماشينا بيشام باسو نوتي أسو خنا جرو كمره فبوليس كان يوسف عند بلدتي نوان كانت أمور الرجع أبو مني بيلان دومين ونجان ماشينا ما لازم تنو مني بيلان دومينان في شاغو جويدو فونه أفان أوريو يقلي خناف وان سنيسين دابنه فرماتا وارا خيرو فغوتي إن شاء الله تفوفنا أكنمتي نموني براتس نولالته الدنيا تنرى ورجع غار سقولو فدو خم بيا عربا جراتو خم بيا أوروبا جراتو خم بيا فرنجي جراتو خم إيجيا بيا أداد أفريقيا هيسلة جراتو أمة خناف نمني الرجال صدق النبي عليه الصلاة والسلام بشان نمو باسو لجي المنا ما وني دفيد وف بشاني نياتاف نما جيس دفاع وصونيا نجراتو دندو جرا بشان أمو أولني بلون دندير خناف إن شاء الله يروق بابدو خيستي قامها موتما خبيه بلشو وجينيس حواسا وجينيس علماء تخينيا وجينيس درجو تخينيا خنا وجينيس هم نتكتانه بك هندت بكو من خينيا من ثاني هند غلط بشان باسو داف كوبي دامي ان شاء الله كوبي دا ان شاء الله مستعدين انك مستعدين تشوز غاري دا انو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام عليكم شلا بلوان كي استاذو كي بركات بلوان كدبچو فيره تره غرو واندين كسي سوي تجي هم سني ابتدا ولا جدي اني وني عجائب واسدي فقط ندين تكفى لفتكون أكما سينا أبصر رمو كيستي بيكم نانا وقارم الله تعالى تكنجرو جلمي بيكم كابسون قبل اللي جلمي بيكم قبل اللي جلمي بيكم كابسون رمو دا اتفني كسو كاير رأيك كناف ورا أبوتا كيني كتر سيمون وكا آتره كالتي تندم نوت agar sisa ture rakko hawaasa ofii bira darbanii rakko hawaasa bal'aa saba keenyaaf hojjechaa ture santu asirraa bahe asitti jechuu karoonni saba kanaati akkan hanga ammaa argannes kan fuula dura argannus bakki irraa maddite as bira jechuu tokko kanan na dinqisiise lammaffaa baala kanaan dhagees argees hin beeku dhaallaa seenaan kun Oromoon kun walitti qabatullee ilaalaa Oromoo as biratti bara 88 sirni gadaa jijjiirama barmaanni hawaasi keenya durii ittiin nu guddise haala kanaan jechuudha kun hundi waan guddaa wal hidhatee deema dhimma waloo dursanii akka biyyaatti bilisa nu baasuuf asirraa qabsaa'aa turan jechuudha kanaaf ani wanni na dinqisiisee fi wanni Oromoon cufti beekuu qabu siikoo man itu amban afran kallo macaa tuulam shanan gibe ilu hundi isaa wanni beekuu qabu amaanaan guddaan amaanaa abboota keenyaa sun nyaannee irraa amaanaan abboota keenyaa sun ofirra nu eeggataa jira mee takka jennee haa jalqabnu bishaan kana haa baafnu inshallah bishaan kana haa baafnu maashina kana haa binnu dhiheenya kanatti hogganaan kenna dhaabbatee eegare labsii kana nuu labsaa ummanni keenya biyya keessaaf biyya alaa irratti hirmaattanii waan kana inshallah fiixa baafne seenaa abboota keenyaa kan lammata bakka kanatti hin dhaabna yaada Mashallah ergaan keenya kan wanni fakkaan wanni nuti yaannu illee kanuma baga dhufne baga agarre baga yaada yoo qabate bicha addas mee bulche kota Assalamu alaykum sila bulaa gaafatame namicha gaafannaa jedhe Hedduu gammanne nuti as dhufuu qaba. Duratti wayita tana oomisha marsaa duraa oomishatteen kan marsaa lammaffaadhaa amma waan gaarii irra hin jirre waan magariisa gaarii argina. yeroo lama muratti waggaatti. Yeroo lama muratti. Ji'a maaziyaa kan jedhan achirraa eegalteeti. Gara caamsaa kana ni muratti. Gara caamsaa kana oomisha jalqabaa ni muratti. Eegasii booda kan lammaffaadhaa facaafattee gaallis ni nyaata, re'eenis loonnis ni nyaata. Wanni beeyladaa ta'e cufti ni nyaata jechuudha. Bineensi gaaraattis kan waan magariisa nyaatu. Bakka caamsaattis ni gaa. Ni nyaata jechuudha.
bara kana garuu goggogeeti caamsaan waggaa guutuu roobni waan hin dhufiniif jecha goggogee muuyini kun sababa kanaan beeladaaleen baay'een kan miidhaman. Akkuma isin jette rakkoon asii rakkoo wantiidha ammas marsaa lammaffaadhaaf akka carraa waan isin jettanii wajjin waan isin milkeessa kan kaayyoo kana rabbillee galmaan isin jechuu har'a isin illee abdata qoratamee waan lafa jiru wanni isin